raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hamma sa'a 3tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamooltan. Roobii bitootessa 10 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi aangawoonni aangaa Amaaroo kan naannoo uummattoota kibbaa aanaa sana keessatti haleellaa hidhattootaan geggeeffameen bulchaa aanichaa dabalee namoonni 8 ajjeefaman jedhan. Gama biraan godina Horroo Guduruu Wallaggaa ganda Dongoroo keessatti namoonni hidhannoo hin qabne 30 ol hidhattoota riphxee loltootaan ajjeefamanii jedhu namoonni ijaan argine jedhan. Filannoon guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf jiru qophiif duula filmaataa paartiin badhaadhinaa geggeessaa jiru kan ilaaleen gaaffilee kaafneef waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Taayyee Danda'aa deebii nuuf kennanii jiran. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuu sabbaa dabareetii martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Piroodyusariin Tamsaasa Har'aaf Nugusuu Taamiree, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikstii Gammee oduuf gara namoottan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi har'a baajeta gargaarsa miidhama vaayirasii koronaa doolaara tiriliyoona 1.9 kan galii namoota dhuunfaaf daldaltoota Ameerikaa tumsuudhaaf karoorfame raggaasisuu jiru jedhamee eegama. Manni maree sagalee isaa kennuu dura afaan yaa'iin mana marichaa Naansii Peloosii ibsa kennaniin qiyyaafanni baajeti jireenyaaf jiruu uummataa baraaruu fi abdii egeree uummatichaaf kennuuf jechuudhaan dubbatan. Irra jireessi miseensota mana maree dimokiraatota waan ta'aniif jecha akka raggaasisamullee amantaa ofirratti qaban. Humnoonni nageegumsaa Maayinamaar ganda Yaangoon bakka hojjetoonni daandii baaburaa yeroo mootummaa waraanaa biyyattii eega taayitaa qabate guyyoota 36 guute kanatti hojii dhaabuudhaan mormaa jiran weeraranii jiru. Hojjetoonni daandii baaburaa biyyattii uummata siivilii biyyattii kabiroo wajjin ta'uudhaan mootummaa humna waraanaa gaafa guraandhala tokko mootummaa siivilii biyyattii fonqolchuu fi hooggantuu siyaasaa Haansaan Suushiif aangawoota kanneen biroo hidhuudhaan taayitaa qabate kana mormuuf duula diddaa uummataa geggeessaa jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormitoonni siyaasaa bulchiisa Dirree Dhawaa keessatti dorgoman bulchiisichi gandoota baadiyyaatiif barcuma bakka bu'iinsaa gitaa olii kenne jechuudhaan qeeqanii jiru. Akka lakkoofsa uummataa bara 1991tti jiraattonni ishee 3 keessaa harki 2 magaalaa keessa ka ta'e Dirree Dhawaa keessatti barcumoota mana maree bulchiisa isheef ramadaman 189 keessaa irra jireessi gandeen baadiyyaaf kennamee jedhu mormitoonni kun. Dhimma kana irratti kan gaafatame boordiin filannoo Itoophiyaa kan sirreessuudhaaf kan aangoo isaa qabu bulchiisa magaalichaati jechuusaa Addis Chekkol Dirree Dhawaarra gabaasee jira. Hoogganaan paartii mormituu guddichaa kan Yuugaandaa Boobii Waayin deeggartoonni isaanii bayii filannoo baatii amajjii keessa geggeessamee fi mootummaa cunqursaa Yuweerii Museveniin hoogganamu akka mormanii hiriira ba'an waamicha dhiyeessan. Namni muuziqaa gara hoogganaa siyaasaatti jijjiiramanii fi maqaa Boobii Waayin jedhamuun beekaman Roobert Kiyagulaanyi kaleessa innaa waajjira guddaa paartii isaanii National Unity Platform jedhamutti argamuun akka uummanni Yuugaandaa hiriira mormii ba'u waamicha godhan sanatti konkolaatonni poolisii ka poolisii waraanaan deeggaramanis waajjiricha ala guutanii turan jedhamee jira. Gochaa sarbiinsa mirga namoomaa waliin dha'iinsa filannoo amajjii 14 geggeessame dura yeroo filannichaa filannoodhaa booda raawwatame ibsuudhaan kanaasoo isaanii jalqaban Boobii Waayin miseensonni paartii NUP hidhamuu dararaaf gochaa gara jabeenyaa lammiiwwan Yuugaandaa irratti geggeessamee fi manni murtii iyyannoolee 200 kanneen hanna filannoo pireezidaantii Yuweerii Museveni raawwatanii ragaalee ciccimoo of keessaa qaban fudhachuu diduu isaa of keessatti hammataa jedhan. Xiinxalaan siyaasaa Yuugaandaa Gonder Tumushebe Boobii Waayin hiriira mormii kana waamuun karaa sirriidha. Akka ilaalcha isaatti deeggartoonni Museveni gochaalee yakkaa mootummaan raawwataa jiru akka waan sirrii ta'etti waan dubbataa jiraniif jedhan. Torban dabre keessa pireezidaantiin Yuugaandaa Yuweerii Museveni
shakkamtoota yakkaa hidhaman 177 keessaa kanneen 50 ta'an hiikuudhaaf akka itti yaadan dubbatanii turan. Paartiin Boobii Waayin NUP'n garuu miseensonni isaa 423 akka dhabamee jiru kanneen keessaa 89 qofti akka qabamanii harka isaa jiran mootummaan amanuusaa dubbata. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaamni hidhannoon socho'u kan mootummaan ABO shanee jedhee waamu isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaaf naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Amaarootti qaamolee mootummaaf hawaasaa irratti haleellaa geggeessa jechuun Komishinni Poolisii Oromiyaa beeksisee jira. Poolisiin Oromiyaa akka jedhetti haleellaa kanaan namoota 9tu ajjeefaman. Gabaasa Muktaar Jamaaliif Yoonaattaan Zabdiyoos ergan kunoo. Ibsa Komishiniin Poolisii Oromiyaa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen akka himametti marii waliinii hooggansaa fi hawaasni godina Gujii lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarroo gaafa gurraandhala 29 bara 2013 wiixata darbe ganama sa'aatii 4 irratti marii waliin dhimma nageenyaatii fi daangaa irratti osoo taasisaatiin jiran haleellaa irratti dhaqqabe jedhameen lubbuun qaamolee mootummaatii fi hawaasaallee darbeetiin jira jedhu hoogganaan damee miidiyaa fi qunnamtii Komishinii Poolisii Oromiyaa ittaanaa Komishinar Geetaachoo Ittaanaa. Komishiniin Poolisii Oromiyaa haleellaa kanaaf garee mootummaan ABO shanee jedheetiin waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiin of waaman himateetiin jira. Ajjechaan kuni namoota marii nageenyaa taasisaatiin jiran irratti xiyyeeffachuun isaa obbolummaa fi tokkummaa hawaasa lamaan gidduu booreessuuf yaadameetiniinis jedhu ittaanaan Komishinaraa Geetaachoo Ittaanaa. Taateen kun gaafa ta'u battalumatti naannoo sanatti kan wareegame saba Amaaroorraa nama 6, saba Oromoorraa milishaa 1 kan madaa'een jiru. Namoota madaa'ee keessaa namni 2 hospitaala galeera. Nama hospitaala galee keessaa namni sabni Amaaroo kun gara kibbaa nageenya naannoo mirkaneessuu keessatti gaafa gaafannu namoonni sunis hospitaala adda galanii booddee boqochuu isaaniiti. Odeeffannoo kan hin fudhanne. Kan ammoo ummatichi ammas akkuma kana dura raawwachaa ture qaama nageenyaa faana dhaabbatee akka inni hojii misoomaatti babbahee nageenya isaa eeggachuu danda'u an itti hojjetamu ta'ee hojjetamaas jira. Ammas bifuma akkasii taateen kun akkuma ta'een hin facaane namni yeroo sanatti guyya lamatti kaleessallee marii gurguddaa irra jiraachuu isaanii taateen amma ta'e kun duubatti akka isaan hin deebisne taasisuu keessatti gahee guddaa qabu. Kanneen yakka kana raawwatan jedhaman to'annaa jala oolchuun seeratti dhiyeessuuf naannoon Oromiyaatii fi naannoon uummattoota kibbaa waliin ta'uudhaan hojjetaa akka jiran ittaanaan Komishinaraa Geetaachoo Ittaanaa dubbataniitiin jiru. Gareen kuni filannoo biyyaalessaa taasifamuuf deemu gufachiisuu fi rakkoo uumuufis socho'uu akka malu ittaanaan Komishinaraa Geetaachoon hubachiisanii jiru. Himannaa Komishiniin Poolisii Oromiyaa ajjeechaalee raawwataman kanaaf balaaleeffannaa qaama mootummaan ABO shanee jedheetiin waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman waraana gama kibba Oromiyaa akka hoogganan kanneen himamuuf gaafannee deebii argachuudhaaf yaalii taasifneetiin itti hin milkooyne argannaan qabannee dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Sagantaan keenya wixataa hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoorootti guraandhala 26 sanbata xiqqaa darbirraa jalqabee lammiileen meeshaan hidhatiin 30 caalan hidhattoota bosona keessa sosso'aniin ajjeefaman jechuun namoonni ijaan argine jedhan dubbatan. Warri ijaan argine jedhan kun ajjeechaan kun dhalattoota saba tokko qofaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhu. Dhimma kanarratti yaaliin aangawoota godina Horroo Guduruus ta'e naannoo Oromiyaa bilbilaan dubbisuuf goon ammaaf hin milkoofne. Gama biraan ajajaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif mootummaan immoo ABO shanee jedhee waamu maqaa Jaal Marrootiin Kumsaa Dirribaa jechuun beekaman waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhateen fuuldura dhaabate malee uummata nagaatti hin buune yoomillee itti hin buunuu jedhan. Naakoro Malkaatu gabaasa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongooroo ganda Dabbiis jedhamee waamamu keessatti hidhattootni bosona keessa hidhatanii socho'anii fi mootummaan ABO shanee jedhee waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waaman
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraandhala 26 bara 2013 sanbata xiqqaa torban darbee namoota nagaa 29 ajjeesanii jedhu jiraataan gandichaa sababaa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko. Torban darbee gaafa sanbata xiqqaa sa'aatii 7 irratti namootni ajjeefaman kunneen akkuma mana isaanii jalatti walitti qabamanii jiranitti hidhattootni kunneen ukkaamsanii gara lagaatti fudhatanii deeman. Humni nagaa eegumsaa mootummaa isaaniif qaqqabus hin turre. Sanaan booda naannoo sa'aatii 8 irratti warra dhiiraa dhukaasanii yeroo ajjeesan warra dubartootaa immoo haaduudhaan ajjeesan. Haala kanaan namoonni ajjeefaman 29 ta'u. Halkan sana miseensonni raayyaa ittisa biyyaa reeffa walitti qaban. Yeroo sanas daa'ima waggaa hin guutin lama argan. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan kan dheengadda namoota 29 kan awwaalle. Ajjeechaa kana kan raawwatan hedduun miseensota shaneeti. Namoonni kunneen habaa'u shanee ta'uu kan ittiin beekne dubartii lubbuudhaan oltetu dubbatte. Guyyaan sun guyyaa gabaati. Lammaffaa immoo yeroo hidhattootni gandaa hidhattoota alaatti dhufan kanatti dhukaasan humnaan waliin madaalle. Ergasiis miseensotni humna addaa dhufanii isaaniinis waliin madaalle humna isaanii ol ta'e. Hanga ammaa humni mootummaa nu gargaaruudhaaf bakka kana dhufe hin jiru jedhan. Namni kan biraan waan sanbata xiqqaa sana waaree booda ta'e ijaanan arge jedhanii fi waan ofiif maatii koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jedhan illee namoota ajjeefaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun awwaaluu isaanii dubbatan. Bakkichi bosona Caattoo jedhama. Hidhattootni lakkoofsaan 500 ta'an namoota kanneen ajjeefaman bosonatti erga geessaniin booda haala suukanneessaatiin ajjeesanii jiru. Nutillee amma haala jiru baay'ee dubbachuu hin dandeenye. Lubbuu keenyaaf sodaannee jirra. Yeroo ammaa kana bosona keessas dhokannee jirra. Qaamni mootummaa olaanu dhimma kanaaf furmaata kennuu qaba jedhan. Gama biraatiin achuma aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Gaanaa jedhamutti namootni nagaa lama qaamolee nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jedha. Namni maqaan isaa Geetaawun Amaaraa akka ta'e dubbatuu fi namoota ajjeefaman keessaa tokko hiriyaasaa akka ta'e dubbatu. Kaleessa hiriyaan keenya Abdallaa Said jedhamu hojii daldalaaf gara Tulluu Gaanaa deemee ture. Ganda sana keessattis hidhattoota humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamee jira. Namni kun waan akka akaafaa, doomaaf kanneen biroo gurguruutiin jiraata. Nama kana mana hidhaatti erga hidhanii booda halkan baasaniiti kan isaan ajjeesan. Har'a kunoo sirna awwaalcha isaa raawwataa jirra. Dargaggoon kan biraa umriin isaa 25 ta'es ajjeefamee jira. Namni kan biraa tokko immoo madaa'eera jedhan. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Baqqala Dachaasaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbileetti himnee yeroo gaaffii jalqabnu natti hin dhaga'amu jechuun kan bilbila cufatan dheengadda yommuu ta'u hanga yeroo oduun kun qindaa'etti bilbila harka isaaniin kaasanii. Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gama isaaniin bilbilaan warra biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa hoogganutti nu qajeelchanis ammaaf deebii argachuuf itti milkoofne. Gama biraan bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Baqqala Dachaasaa gaaffiif deebii BBC wajjin taasisaniin hidhattoota ABO shaneetu Abee Dongoroo keessatti namoota nagaa 22 haala suukanneessaan ajjeesee jedhan. Aanaa Abee Dongoroo ganda Dabbis keessatti ajjeechaa kanneen kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo ABO shanee jedhee waamu jechuun kanneen isaan argine jedhan komataniif ajajaa riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisnee turre akkas jedhu. Ajjechaanii ati bakkoota adda addaa amma maqaa dhoofte achitti qofaa miti ka adeemaa jiru. Guutummaa biyyittii keessatti adeemaa jira. Ajjechaan kun har'a aduu saafaa guyyaa waaree raawwatamuu jalqabuu isaatiin namni hedduun reefu abbaa abduu hirriba keessaa dammaqeetti irraa dubbachuutti jira malee wanni kun dhoksaan bakka adda addaatti adeemaa ture. Haala amma biyyittii kana keessatti mootummaan uummataa hin jirree fi mootummaan uummata ittisuu danda'u hin jirre keessatti namni hundiyyuu akka isaaf mijatu akka bifa amantiin haa ta'u, bifa sabummaan haa ta'u yookaan bifa fedhii dhuunfaa waliin dhiphachuu danda'u irratti walitti dhufee ijaarameen haa ta'u, sadoo mataa ofii ittisuu fi meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee jiru keessatti waraana bilisummaa Oromootu ajjeechaa akkasii raawwata. Ajjeesni dubbachuun inni kun rakkoo sanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Nuti warra
nagaa waaraa biyyattii kana keessatti deemu waan ta'eef warra boruu hegeree boruu biyyattii harkaa qabu waan ta'eef ajjeechaa akkasii raawwatu. Obbo Kumsaa asirratti wanta isin gaafachuu barbaadu yeroo dhalattoonni saba kan biraa ajjeechaan nurratti raawwatame maatiin keenya nu duraa du'an jedhan wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee waamu ajjeechaa kana kan raawwatu jedhu isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu biyya keenya nuuf gadhiisaa akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf ajjechaa suukanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan kanarratti maal jettu naannolee kana keessatti ajjechaan raawwatamaa jira moo hin jiru yoo raawwatamaa jiraate eenyuree ajjechaa kana kan raawwataa jiru. Uummanni nagaanii Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu afaan kamuu haa dubbatu saba kamirraayyuu haa ta'u amantii kamiyyuu haa hordofu uummata nagaa jiruu fi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu qabu Oromiyaa keessatti jiraatu yoo ta'e warra bosona jiru dabarsinee waan kenninu jechuu keessayyuu maaltu isaan galte uummata nagaa erga ta'e hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti saba Oromoo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e maaltu gara waan akkasii hordofuu fi warra bosona jiru dabarsinee kennina jechuutti deemame jennaani nu lolaa jiruu jechuudha. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni ati dhaabbatti ofirratti ilaaltuu fi hin jirtu. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eebantu wallagga bahaarra qabatee adeemaa jiru gara giddaa ayyaanaa guutti qabatee adeemaa jiru uummata amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bul Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu. Wanti achi deemaa jiru humna addaa yookaan immoo liyyuu haayil jedhamu mootummaan naannoo amaaraa karaa Goojjam seensise. Lolli adeemaa jiru warra kana waliin warra qawwee hidhatee weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayar Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'in hafe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareegama ilmaan Oromoo kafalaniin dhaabbataa turetu amma naanna'ee dhufee bakka dhaabbata irraa itti fufuu fi adeemu tirtira yookaan tattaaffii waan sana galmaan ga'uuf adeemutu lola Oromiyaa irratti labsametu adeemaa jira. Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran. Himannaan akkasii naafur himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beeki har'aa iqqitiitiin miti kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aadha jira waan inni raawwatu hundi isaayyuu eenyu jalaayyuu kan dhokate miti waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa irratti waa maqaa hadheessii fi waraana bilisummaa Oromoo bulguu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka jiraachuu hin dandeenyu nuti. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu iccitii hin qabne mootummaa abbaa irree maafiyaa aangoo barcuma siyaasaa uummataa hatee irra jiru waliin waraana milishaa tika poolisii warra akkasii waliin lolli keenya. Kanammoo dhoksaa hin qabu lollee irraa hiikaa Oromiyaa dhiigaan bilisoomsuuf adeemaa jira. Himannaan sun himannaa hundee hin qabne himannaa qaamni wallabaa kamiyyuu adda hin baane. Lolli keessan yookaan kan isin gochaa jirtan humna addaa naannoo Amaaraa irraa hidhatee dhufee jettan isaaf ragaa maal qabduuf biraa humnoota sana ta'uu isaanii jechuudha. Mallattoo hedduu harkaa qabu afaan Oromollee kan hin dandeenye mootummaa naannoo Amaaraa irraatii kan bobbaafamne dhufee waraqaan isaallee illee liyyuu haayilii Amaaraa qabu kan argisiisu kan boojifamanii kan du'anii reeffa isaanii irraatii sakatta'amee eenyummaa isaanii wanti ibsuu danda'u argame hedduu ammoo hunda caalaa uummata naannoo gara eebantuu guddin giddaa ayyaanaa gara horroo guduruu keessa gara abee dongoroo gara hagalsaa kallattii kana hundumaa irratti lola ta'aa ture. Akkasumas gara gidduu galeessa naannoo meettaa aga'aa bargaa ammayyaa keessa dabalatee illee gara jibaat sadarkaa kana hundumaatti mootummaa naannoo Amaaraa irraati liyyuu haayilii Amaaraa bobba'ee Oromiyaa keessatti huccuu liyyuu haayilii yookaan humna addaa Oromiyaa uffatee socho'aa jiru lola irratti booji'aa ajjeesnee irraa hiikaa argaa jiru. Sanaafi qaamni walabaa barbaachisaa isa kana adda baafachuu ka danda'u dhufee ilaaluu ka danda'u uummanni illee keessa jiru yeroo itti ajjeechaan jublaa dargaggoo Oromoo harka qullaa liyyuu haayiliin Amaaraa kun
diidatti rashanaa jiru arguu reeffallee dhabee reeffa diidatti waraabatti nyaataa jiru wanti akkasii iccitii miti waan diida jiru aduun kan qaamdatte kanaaf ragaa guutuu itti qabna sana ta'uu wanni iccitii ta'ee waa gaafatamu hin jiru jechuudha. Komii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa humna addaa naannoo Amaaraa irratti kaasanii fi gama mootummaatiin dhiyeessan irratti itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachuu Mul'ina ammaaf dhimma kana irratti odeeffannoon qabu erga jedhaniin booda guyyaa tokko booda deebisnee akka bilbiluuf kan isaan bilbilaan nutti himan. Waggoota 3 darbanitti humnoota naga eegumsaa mootummaa fi riphee loltoota Oromiyaa lixaaf gama kibbaa jiran jidduutti wal waraansaaf walitti bu'iinsa uumamaa tureen lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi kanaaf ammoo qaamotni lamaan wal komachaa turuun ni yaadatama. Jiruuf jireenyi jiraattota naannichaas akkasuma yaaddoo keessa seenaa turuu gabaafamaa ture. Yeroo dhiyaas ammoo jechaan eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwatamaa jira jechuun kanneen ijaan argine jedhan dubbataa jiru. Dhimma kana irratti deebii dabalataa kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Radio Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. Dirree Demookiraasii. Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf jiruuf qophiif duula filmaataa paartiin badhaadhinaa geggeessaa jiru kan ilaaleen gaaffilee kaafneef deebii kan nuu kennan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaa sabquunnamtii ka ta'an obbo Taayyee Danda'aati. Paartiin isaanii miseensummaan paartii akka nama dhuunfaatti malee kawaloo miti jedha. Maaliif? Obbo Taayyeen akkas jedhu. Miseensummaan dhuunfadha gaafa jedhanii paartiin siyaasaa yaada, sagantaadha, dambii ittiin bulmaatati, imaammata, qajeeltoodha. Kana abbaa amanetu miseensa ta'a jechuudha. Daandiin kun hin baasaa, misooma uummataatiif hin ta'a, dimokiraasii hin mirkaneessaa, olaantummaa seeraa biyya kana keessatti hin fidaa, federaalizimii sabdaneessa biyya kana keessatti hin dhugoomsaa jedhee abbaa amanetu miseensatti ta'a jechuudha. Sanbara Addawaawii irraa addaddummaan isaa maali? Addawaawiin walitti dhufeenya paartiilee adda addaati malee paartiin ture Addawaawii. Opidiyoon kophaatti paartii ture, TPLF paartii ture, Dehedin paartii ture, akkasuma Biyaadinis paartii ture. Paartiiwwan kun yoo dhugaa dubbannee koree hojii raawwachiistuu, koree giddu galeessaa mataa ofii qabu, qajeeltoo mataa ofii qabu yaa waluma fakkaata waan walirraa garagalfamillee haa ta'u malee garuu boordii filannoo biratti kophaa beekamu. Amma garuu kan jirru paartii badhaadhinaati sagantaa tokkicha qaba. Sagantaa isaa kana keessatti garuu qabsoon inni geggeessu ajandaan isaa ajandaa jiddu galeessati. Tokkummaa biyyaatiif bakka qaba. Mirga sabaaf sablammootaatiif mirga qaba. Paartiin mo'atee daangaa heerri kenne keessatti falaatama ofii sagantaa ofii raawwatu akkasitti miseensummaan dhuunfaa dhoggaa'edha. Akkuma isin jettan duraanii Opidiyoon jira, TPLF jira, warri kaanis jijjiiru. Isaan kun naannoo isaanii keessatti hojjetu. Amma akkasiin jettanitti garuu kun waan gargar jiruun fakkaatu. Kanaaf lafa hundumtuu tokko ta'eetti bu'aa saba ofii fakkeenyaaf kan Oromoo yoo kaafne gaaffii adda addaa jira. Gaaffiin afaanii jira. Gaaffiin abbummaa Finfinnee jira. Kan akkasii kan raawwachiisuun hin danda'ama jettanii yaadduu? Suni raawwachiisuun waan nama dhibuu miti. Sadarkaa duraatitti ajandaa paartiin kun qabatee ittiin deemaa jiru keessatti mirgi afaanii, mirgi ofiin of bulchuu, mirgi sabaaf sablammii immoo akkaataa heera keessatti tumamanii kabajamuu qaba ka jedhu sagantaa keenyarra jira. Tokkummaa biyyaatiif xiyyeeffannoo hin kenna nu barbaachisa waan ta'eef akka walootiif. Amma walitti dhufeenyi jiru naannoo hedduutti, naannoo federaala hedduutti heerri biyya kanaa daangessee aangoo ka kenne achi keessatti jechuudha. Mirga Finfinneetiin wal qabatee jiru kan kenne heera. Oromiyaan immoo caffee qaba. Caffee isaa kana keessatti hirmaachuu ka danda'u dirqama miseensa paartii badhaadhinaa qofallee miti. Paartii badhaadhinaatiif ta'ee gaafa caffee Oromiyaa keessatti hirmaatu waan heerri kenne san kallattii Oromiyaadhaaf toluun kallattii uummata naannoo keenya keessa jiraatu. Keessattuu eenyu akka bal'inaan jiraatu hin beekama. Sabaaf sablammii hundas hammatee akkasitti mirgi Finfinnee irra jirus mirgi afaaniitis kallattii saniin akka kabajamu godhama jechuudha. Kun immoo ajandaa keenya qofa miti. Ajandaa hundaa jechuudha. Namni kophaatti qabatee kun achiin haa bahuu, kana hamiinuu, kana haa deeggatu jedhu doon ta'in tokkummaa Itoophiyaatiif Oromiyaan sentarii akka ta'e afaan uummata sanaa afaan hojii federaalaa gaafa ta'e uummata Oromootiin alattu tokkummaa Itoophiyaatiif utubaa ta'a. Afaan Oromoo daangaa Itoophiyaatiin alattis bal'inaan waan dubbatamuuf hariiroo Itoophiyaan olloota ishii waliin qabaattuufis waan gumaachuu guddaa qaba.
namuu itti amanee afaan hojii paartii keenyaa afaan 5 akka ta'u murtaa'eeti. Sun immoo namuu amanee ta'e isiin afaanii kallattii kanaan murtaa'ee jira. Mirga uummata kamiitu wanni seerarra taa'e sun wanni cabsu hin jiru jechuudha. Badhaadhinni akkanatti hundaa'u. Koree giddugaleessaattis haa ta'u caasaa jiran keessatti lakkoofsa uummata keessan heddummachuu sanaan cina ripirezenteeshin yookiin bakka buufama warra kaan caalaa qabdu. Hirmaannaa wal qabatee koree giddugaleessaa dhaabbachiituu badhaadhinaa akkaataan itti ijaaramu waa lamarraa tokkoffaan gaafa badhaadhinni ijaaramu paartiileen walitti dhufan sun baay'inni miseensaa isaan qaban hammami ka jedhu ilaala jechuudha. Warri miseensa 200,000 qabuu fi warri miseensa 1,000,000 qabu walqixa miti jechuudha teessoon kalaallamu tokko isa. Lammaffaan baay'inni uummata naannoo dameen irra jiru sunis ilaallama jechuudha. Kan uummata 1,40,000 bakka bu'uu fi kan uummata 1,300,000 bakka bu'u walqixa miti jechuudha. Koree giddugaleessaati irrattis koree hojii raawwachiiftuu irrattis wanni ilaallamee baalaansiin achi keessatti ilaallamu hin jira. Karaa kanaan dambii ittiin bulmaata paartii keessa jira. So hirmaannaan baay'inni uummata naannoo baay'inni miseensa paartii gaafatan badhaadhinatti dabalamee laallamee akkasitti godhama jechuudha. Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa hawaasaarra yoo ilaaltan nama Oromoon taaneetu lafa Oromoo irratti dorgomaa jira jedhu. Oromiyaa keessa hojjechuuf Oromoo ta'uun murteessaadha. Amma nama Oromoo hin taanetu Oromiyaa irratti dorgomaa jira. Yookaan Amaara irratti nama Amaara hin taane waan jedhu kana biyya kana keessatti dimokiraasiin akka ijaaramuuf hojjechaa jirra. Eenyutu dorgomee odoo hin ta'in eenyu uummanni filee ka jedhu. Namni kun eenyunni ka jedhu odoo hin ta'in namni kun maal hojjeta? Namni kun afaan Oromoo hin beekayi. Namni kun aadaa Oromoo hin beekayi. Namni kun Oromoof Oromiyaaf sabaaf sablammiin keenya keessa jiru waan dansaa waan gaarii hin yaadan hin hojjetayi buufama qabaayi ka jedhuun dhiyeessine naannoon Oromiyaa aangoo heerri isaa kenne qaba. Uummanni Oromootis akka uummataatitti mirga heerri isaa kenna akka sabaatitti hin qaba. Mirgi kun akka kabajamuuf of course kan Oromoo qofa odoo hin ta'in ka Sidaamaatis ka Walaayitaatis ka Sumaaleetis akka kabajamu badhaadhinni qabsoo godha. Achirratti mirgi nama kamiitu mirgi saba kamiitu akka sarbamuuf wanni deemamu hin jiru. Filannoo irratti kan murteessu uummata dhiyaachuu irratti garuu Itoophiyaa keessatti lafa kamittuu namni dhiyaachuu hin danda'a. Wanti xiqqoo irratti hidhamuu irra hin jiru ka jedhu yaada qaba gama kooti. Oromiyaa keessatti namni afaan Oromoo hin beekne filatamee jennu. Kan afaan Oromoo beekan immoo jiru. Biyya kaanittis akkasuma afaan naannoo sanaa warri hin beekne yoo filataman afaan hojii iddoo sanaa maal ta'uuf deema? Akka badhaadhinaatitti afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromooti. Kanaaf namni nuyi kaadhimamaa goonee dhiyeessinu nama aadaa Oromoo beeku, nama afaan Oromoo beeku, nama sadarkaa sanitti beekee beekuu qofa osoo hin ta'in quuqamaa ajandaa naannoo kanaa ajandaa godhatee qabsa'uu danda'u dhiyeessina jechuudha. Karaa biraatiin garuu an Oromoon taane ta'uun hin danda'a. An Oromoon taane ta'uu hin danda'a. Garuu afaan Oromoo beekuutu irra jira. Afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromooti sirriitti beekamuun irra jira jechuudha. Sablammiin sadarkaa kanatti kan wajjin jiru. Naannoo biraa keessatti fakkeenyaaf Oromoon Gambeella keessa jiru jira. Oromoon naannoo Amaaraa jiru jira. Oromoon naannoo Somaalee jiru jira. Amma akka akkanatti ilaallu sabaaf sablammiin nu bira jiru akka Oromiyaa keessatti afaan Oromoo yoo beekees aadaa Oromoo yoo beekees naannoo kana jaallatee naannoo kana hawwa qabsa'ees hirmaachuun qabu ka jennu yoo ta'e karaa biraatiin immoo Oromoo Oromiyaadhaa ala jiruun maal jechuu keenya akka ta'es namni ilaaluun irra jira jechuudha. Namni dandeettii qabaannaan qulqullummaa qabaannaan uummata irraa jaalala qabaannaan madaala barbaachisu guutee hirmaachuu hin danda'a jechuudha. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisu. Gaaffiif deebii kana kutaa lammataa boritti deebinaa obbo Taayyee Danda'aa ni galateeffanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.